re'ee bira makiinaan dhufte miila qullaaniin re'ee tee bira si deebisu ta'a Alishaa. Miila qulla re'ee bira si deebisu ta'a. Fattaaloo sarmuuxa yoon isinirraan kafal horbeessa. Bada horbeessa kuduraa horbeessaa fi re'eetii suusan seete re'ee baraa keessatti suusan seete. Adeero takka isaan guurrateeti waliin re'ee ta'ee eeggatta tamaam isaan walii qabattee re'ee si hojii eeganii baduu isaanii deebi'anii yoo deengatti makiinaan dhufte arraan tana miila qullaan re'ee ta'ee bira si deebisu ta'a. Horbeessa haadha raawu. Horbeeyyii wal geesse. Jimaa kuftanii ibsaan isin duraa mul'ate moo maali? Jimaa sun kuftanii ibsaan isin duraa mul'ate. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu ilmaan Oromoo addunyaa tana jirtan bahaadhii akka hawaasa qabbi jirtan nagaa qabdan fayyaa keessan. Ani immoo nagaa hin qabu. Yaa ilmaan Oromoo warreen viidiyoo tana dhageessan warreen viidiyoo tana agartan viidiyoo tana duraatiin waraabellee agartan dubbii tiyyaa fi tayaasiin ta riyaadii fi yaasiin dubbii haasawarraa karaa lubbuutti deemaa jirti. Isinii galee waan kana sheer godhaati nama biraan gahaa. Akkasuma yaasiin dubbii tana karaa waan hin taanetti jijjiiraa jira. Akkasuma namootaan kalee faarsu kaniin arraan tana immoo waan nama kalee faarsite arra sun nama dhibayaan deebitee bororra sun nama dhibayaan garuu arra immoo akkaan arrabsu kana godhu jiruutu jira. Dubbii dheereen furga gabaabdutti isin himu fadha ilmaan Oromoo. Yaasiin dubbii karaa hammeenya karaa harkaa walitti bu'uutti karaanii fi namni harkaa wal barbaadutti dubbii jijjiiraa jira. Warroottan keessaan na bilbiltanii hin lolin yoo waan kana godhin jettan dubbiin tun waan san bira dabartee jirti. Karaa lolaatti lola fadhan isaan karaa harkaa wal harkuutti barbaadaa jiran. Nama isaan qabus dhabee namaan itti madhuus hin agarree namaan kalee arrabse kaniin siin jedhu tokko Aliidha. Kalee faarse kaniin siin jedhu dhifama kaniin kalee faarse tokko Alishaa koomeedii Alishaa. Koomeediin Alishaanis waan fokkotaa dalagaa jira. Miidiyaa irratti yaasiin wajji waan waraabee afaan bareedaa jecha bareedaa waraabee garuu ammoo lafarratti waan fokkotaa dalagaa jira. Talamadaa tan. Tasadaffaa riyaadeenis akkasuma isaan sadeenuu waan hamtuu dalagaa jiran. Namootan biraa warroon miidiyaa gurguddaa qabullee as afeerrachaa jiran. Siigalee harkaan waa balleessaa miidiyaadhaan ammoo nama irratti wanta godhuudhaaf godhaa jiran. Ani garuu namoota akka illee sodaadhu waan isaan na godhu deeman san illee sodaadhu. Sodaallee hin qabu illee sodaachuuf illee hin ta'u. Garuu ammoo dubbiin tun karaa harkaatti deemaa jirti. Karaa waan hamtuutti deemaa jirti. Yaasiin namoota hedduu as afeerrachaa jira. Warreen yuutuuboota gurguddaa qaban hunda as afeerratee dubbiinsaa akka dhageettii qabduuf akka wantii qabduuf siigalee akkaanii fi namni hundi dubbiinsaa dhuga jee fudhatuuf as dhiyeessaa jira. Tan akka qubanaa qabaattan qofa isin bira kaayyadhaa arguuf illee teessan. Talamadaati taati talamadaa Alishaan koomeedii Alishaan akkuma agartan viidiyoo isaa yaasiin gubbaa irratti akka inni ta'u yaasiin dubbii nama biraallee dabaladhu maal jee afaan mi'aawaa afaan sukkaraa anillee na gammachiise. Namni akkanaa kun arraan tan isaan bira jiraachuun jee hedduu na gammachiise. Garuu arrammoo namni deebi'ee lafa jalaan haala kanaa miti je'ee haala kanaa miti nama akkatti irraa dalagan miidiyaa irra afaan nagayaa haasawaniiti lafa jalatti irraa dalaganii akkana goona jee lafa kaayee yaasiin kakaasu jiru. Dheenee bikka inni jirutti nuti irraa fuudhuu qabna malee humnaan isa kakadhachuun maali miidiyaa irratti ol baasuufuu kalata goote jee haasawuu jiru Aliidha. Naa quba qabaadhaa tanaas Aliin jaarsi re'ee akka dubbii re'ee eegu sun hin taatu jeen dubbii magaalaa akka dubbii re'ee eegan san hin taatu jeen sinjaa Alii akka dubbiin akka re'ee eegan san hin taatu. Siigalee dhageeffadha akkasitti Alii fi Yaasiin
na barbaadaa jiran. Ani ammoo isaan argeen jira. Ani ammas naman naa hime nama isaan dhaqanii wal mari'ataniin bika kana ibsaan eessa dalagaa fi bika kamii dalagaa kaja'u haala kamii galaa kaja'u haaliin deemee qoratu nam beeku jedhee deemee qoratu arge jechuudha. Namni naa hime namni inni dhaqee wal mari'ateen haala kamiin akkam goona yaada jedhu wal mari'ateen ibsa na bilbilee namni sun maqaallee dubbachuun fudhu maaliif irratti xiyyeeta waan taateef bilbilee ibsa aboo jarri waan akkanaa si barbaadu jira ifeeki yookaan immoo dalagaa safaraa dhiisi naan jee jechuudha. Akkasittiin jeen ani ilma namaati jee hojii xiyyaa san dhiisu isaan sodaan qabu wal agarraa yaada jedhu lafa kaa'e jechuudha. Ali yaasii waniin dhaamuuf yaasiin didee jira. Amma biyya tana dhufee xaxawware egaa duraan harree oofaa. Harree malee horeen bee yookaan mootora bitateemi mootora bitate. Duraan harree oofaa har'a mootora rabbi irraa jijjiiree sirraayin kafala yaasiin mootora irraayin harree si deebisuu ta'a. Mootora irraa yooni harreen si deebisne anaa miti. Harree teessan gurraatti san tahoruutu san garteemi san deemtee hortatamaan biyya galtee. Har'a mootora ooftaa yuutuubii guddoo qabdaa dhageettii hawaasa bira qabdaa ibsaa akka feetu goota kan sitti hin fakkaatin ibsaan nama akkasitti akka nafsii gaccabuu miti. Olola miidiyaa irratti akka feete oofte waa lafa jalaa namoota beekamaa wal qabattee dhufte ani waa takka nan gootan. Waa takkaas nan gootan waa takkaas narraan fuutan. Singalee ani yoon fi mootora san gubbaasi darbee wulii harreetti akka hortu akka mootora dhiisee wulii harruma hortu biyya tana keessatti sin goone na agarta. Biyyatti harree horuu turte malee silaa'u sirraa jijjiiramtee har'a mootora ooftaa. Maasha Allah bareeda. Ta Alishaati. Alishaa sii wayya. Odoo dubbii tan firaa dhistee deebitee sii wayya. Naamusaan ta'e sii wayya. Dubbiin akka re'ee eegsan hin taatu. Ani Alishaa namaan kabajuu ture, namaan jaalachuu ture, namaaniifin sooshaal miidiyaa irratti jaaladhu keessaa isa tokko. Koomeedii ajaa'iba garuu har'a immoo dubbii fakkotaadhaan dhufaa jirta. Karaa lafa jalaatiin dhuftee narraa daleedee garuu immoo narraa nan beektu na barta jechuuf hin ta'a atis nan beektu. Deemii reetee eegadhu irra sii wayya idda na barurra deemtee yoo reetee eeggate irra sii wayya badda jaarsa re'ee hottee yoo re'ee biraa miilaan dhufte makiinaan dhufte miila qullaaniin re'ee tee bira si deebisu ta'a Alisha. Miila qurraa re'ee bira si deebisu ta'a. Fattaan isinirraan kafalle ani ibsaadhaa miti. Hoota hanga dhuftan isin isumaan eegadha. Garuu immoo gaafa dhuftan kan ibsaan kan miidiyaa irra taa'ee haasa'u kanaa miti si galee isinii galee riyaadeenis afaan qabdee teessu. Ka isaanii wajji deemtu isaan ergitee teessu. Si galee yoo boocha feete guyyaa tajaajila si jaama dhuftee boocha. Miidiyaa irra teessee ibsa akkasuma godhee ibsa fattaalota kuduraa fattaalota. Ala fattaalota haadha raa'u yoon ifin isirraa kafallee na agartan isin sadeenuu. Abbaa feeten dabladhaa abbaa feeten walii gurradhaa hoota. Ibsaan taa'eetuma si eega taa'eetuma si eega. Horbeessa kuduraa horbeessaa fi re'eetii suusan seete re'ee baraa keessatti suusan seete adeeroo hotticha haasooni magaalaa kun siin ta'u si galee mi deemii re'ee ta'e gadhu si wayya achumatti koomeedii si dalage koomeediin ta'e achumatti si fayyada malee si fayyadu tamaa malishaa koomeediin ta'e achumatti si fayyada asitti waa takka si fayyadu waa takkaas nan gootu waa takkaas irraan fuutaan. Waa takkaas nan gootan waa takkaas irraa fuutan. Warroonni ammoo booda akkana gootan jettan ammaan dhaamsa akka dhaamtaniif isinii fadha. Dhaamsa dhaamaaf yaasiiniifis haa ta'u koomeedii Alishaafis haa ta'u riyaadeefis haa ta'u. Warroonni boodas baatanii dubbachuu teessan anammaan isinii dhaaba. Ammaan dhaamsatti naamadha. An isaan sadeenuu dhiisuuf hin ta'u. Eega haala kana na barbaadun dhuftee dhiisuuf hin ta'u.
fattaalonni kijibduun ibsaan akkas godhe jedhanii bilbila kanitti bilbila fi biloo kana godhanii yoo nani dubbise na arrabsaa hatti jecha na arrabsaa hotaa hawasitti walii gallaa waan jiru kana gurbaa kana yaameetiin isinii gaafadha yoo sirraa yaate jiraate kaniin je'uun ana maqaa na balleessan. Yaasinis kijibaadha isaan hundinuu kijiba garuu ammoo wanni arana aarse Alishaa afaan nagayaa haasesan Alii afaan nagayaa haasawee miidiyaa irratti deddeebi'ee shiran taane shira fokkotaa kana xaxaa jiru ati siyyechaan arraan tana viidiyoo tana waraabe dhaamsa siyya dhaamuudhaaf ansilleen beeku silaa lakkoofsa kee qabaadhee si bilbiluu danda'ee arraan tana bikka ati jirtu beeke waan si godhu atu noo beekta harkuuf teessa waan si godhu inshaallah. Takka isaan guurrateetii waliin re'eeti eeggatta tamaam isaan walii qabattee re'eesi hojii eeganii badawee isaanii deebi'anii yoo deengaddama keenan dhufte arraan tana miila qullaan re'ee ta'ee birsitii buusa korbeessa haadha raawu korbeeyyii wal geesse jimaa quftanii ibsaan isin duraa mul'ate maali jimaa yaman jimaa summii quftanii ibsaan isin duraa mul'ate ijoolleen duraanu jaan ijoolleen gaafa jimaa qabaate jimaa quftee boochi jaan akkasi riyaadeenis tanaaf tana dalage tanaaf kana dalage Alishaa fi riyaadee isaan isin sadeenuu guyyaan keessan isinii dhufaa jira tamaam ifiif dubbii jijjiiraa jirtan dubbiin afaan haasoo jirtan afaan eegaltanii karaa harkatti deebisaa jirtan harkatti wal agarra abshir harkatti wal agarra sanaa keessa waliin jirra fattaalo akkasii ilmaan Oromoo addunyaa jirtan dubbii tana laalaa ani dubbii tana karaa hammeenya jijjiiru jarri kuni keessaafuu Alishaan ilma namaa akkatti irraan dalagan ijoollee sana olii qabee karaa biraa oofaa jira ani ammoo dubbii tana akka laaltanii yeroodhaan fala namni dubbii tana fala falatti godhasanii achi immoo ani isaan dhiisuuf hin ta'u gaafa nagahan ani isaan dhiisuuf hin ta'u tokkoffaa ka dura dubbii tana eegalee Yaasiin san boodaadhaan Alishaa kana shiraa kana qopheessu jiru san booda immoo riyaadee akkatti wal faamna jechuudha yookaan usee taa'ee kijiba isaa walitti qabate afaan isaa walitti qabate yookaan immoo hoolii isaa walitti qabate waliin deemanii re'ee eegan Alishaa wajjin akkasiin siin jaa hedduun dheeressu. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.